Gayoon qabdu diinan tuffatini gayoon dhiira okkolchiisa. Hinaamanin alagaan bineensa. Ashama akkam jirtan nagaa keessanii nageenyu jaalala waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaanii Boontuu Salaalee jalatti argamtan marti keessanuu jirtu isiniin jedha ani jira galata waaqayyo galanni rabbiif haa baay'atu. Egaa har'a waan haaraa waan dursa sin gaddisiisan sin dhageessisuudhaan dhufee nama xumura viidiyoo keessatti na waliin turan isiniin jedha like share gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaalladha yeroo hunda hordoftoota koo. Egaa kanatti aansuudhaan samuuna darbee kullee yuutuubii piraank godheen ture. Piraank godhaa malee piraank sanii ani of ishiin itti haa dubartu malee anti yaadisman piraank ishii godhee. Piraank sanii ani torban tokko oliin dursanii itti tsawaayii hunda itti jijjiire. Maal seetan piraank bichaa osoo hin taane kulleen anaaf nama addaati. Nama baay'ee ishee jaaladhuudha. Mucaa biyya koodhaa. Ishee dhugaa hiriyaati ishee dhugaadha. Eenyumattuu garaa koo namni manni isheetti maddaa. Ijoonan anillee arrabse ijoonan illee aaree nama naarreedha. Nama jara ani kana illee dubbachuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waa ishiin naasawoon jedhe baay'ee garaan kun kaffa. Yoo garaan keessallee na kaffa yoon waa tokko ta'e matu geellawna waa tokko nan jedhe bakka isheetti kanan dubbadhu. Shunan ani booyna waliin boossi. Shunan ani kolfina wajjin kofalti. Anaaf waan hundatti yaada ishee jechuun anaaf hiriyaa addaati. Ishiin ammanani jaaladhus beekuu baattu keessa kootee bootaa guddaa isheedha qaba. Jechi sun anarraa hin eeggamu dhugaadha. Ijoolleen baay'een waa'ee kiyyaa fi ani ishee warri beekan ijoollee yuutuubii bichaa fayyadaman osoo hin taane warri viidiyoo salaalee karaa keessaa dhufanii jecha hin taanellee ijoollee naan jedhee jira baay'een jechuudha. Wanni akkanaa sirraan eeggamu sirraa eegaa hin jiru maal hojjechaa jirta naan jedhanii dubbatan baay'ee jira. Piraankiidhaan jedhanii dubbii kana dubbise. Pirankii ta'uusaa ishiillee viidiyoo dhannoo qabaddu ta'uu fi illee viidiyoo irratti hojjedhu kootu malee pirankii gochuu keessi amannu. Ishii irratti gochaa akkana angootu miti iyyaaddu ijoollee naan jedhee jira. Baay'eedha dhugaa dubbachuuf jechuudha gara keessa dhufanii natti ka'anii viidiyoo sallaalanii jechuudha. Kanaafiyyuu ishii baddaleen jira boochiseen jira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif ishiinis kuma namni tokko amma ati iddoo qabdu namni sunis iddoo naa qaba jennee yaaduu qabna mitiire. Amma nan ishiidha iddoo qabu san ishiillee iddoo naa qabdi waan ta'eefiyyuu dhugaa boochiseen jira. Bilookina gochuu ishii hin beekne. Anallee deebi'ee ofii kiyya piraank ta'ee jira. WhatsApp irraa nanaan ishiidha haasa'ee barreessee maa fakkaata waan jechan taane ishiidhaan jedhee ammallee irra deebi'ee jechuudha. Dursa sagaleedhaan yaananni jammare wanta kana jechuudha macarashaan dawwale. Kaza galuu dinnaan jecha nanaasa ibsan isheetti dhagahamee bilbila ishee cufatte bakka garaan kee waan hin taane na yaade dhugaa dubbachuuf jechuudha. Bilbilli ishee sun ani garuu piraankiidha jammareen jira. Bilbilli ishee sun odide dirqama yaa wayiin ijoollee bira gahaa wayiin dirqama olla irraa hubaddi maati firallee waan baay'ee natti dhagahame sa'aatii sanitti jechuudha nagaru. Geggebanaanan ollaa karaa an biraa galeefi achirraan akkatti na dhiisse mootii bootamee irratti raaffatteeti ta'uun oolu achirraan dabalaan na yaame. Kaza garaan kee of na jedhe dhugaa dubbachuuf jechuudha. Uuma kiyya isheen irra taa'ee kuma adda uuma kiyya deebii piraanki ta'ee kan jiraanumti jechuudha. Ada isheen bilookina goote ani bilook akka isheen na goote wanni ani beekne tokko hin jiru. Na deemu dinaan bilbilis cufaadhassee. Egaa kanatti aansuudhaan kulleen anaaf nama addaadha. Hiriyaa jechuun hiriyaa addaati. Yeroo gammachuu yeroo gaddaa kan afaanii bichaa osoo hin taane nama gochaan agarsiisedha anaaf kulleen jechuudha. Biyya Arabaa teenyee waan hedduu naa wajjin hin taate jirti kulleen. Gatii isheen kaffaluu hin danda'u. Rabbiti isheedha kaffala malee dhugaa dubbachuuf bu'aa bahii hedduu na wajjin dabarsite. Har'a kana jedhee ibsuu hin danda'u. Guyyaa waaqayyo jedhaniif ishee wal bira geenye waan isheen na waliin taate waan isheen na gootes waliin haasa'uu hin dandeenye. Kanaafiyyuu anaaf nama addaati. Isheen nama sammuu qabu hin qabdu jedhuuni miti yaani nama sammuu hin qabdu isheen jedheeyyuu hin jaaladhu. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif baay'ee tokkoon iddoo isheedha qaba. Ati nama sammuu qabu miti sammuu hin qabdu hin jedheen. Jechuun hin qabuwani. Jechuun hin qabu kulleen nama sammuu qabudha nama addaati anaafi
dhugaa dubbachuu jechuudha. Nama namaaf yaadu ana bichaa osoo hin taane nama namaaf yaadu nama namaaf baqa nama garii wayiidha siniin jira. Kanaafiyyuu jechi sun ani prank ishee godhee sammuu hin qabdu nama akkasii tanan jedhe sammuu qabudha. Nama dabarsee ana osoo hin taane eenyumaayyuu nama biraadha nama dabarsee waan nama haasa'umtani garuu sammuu hin qabdu waa'ee kiyaasoftee mistirii kiyaasoftee waan baay'ee isheedhan jedhe no. Waan kana ishee bira hin jiru sinin jira ani prankuma isa dhugaan sinin isarratti hojjedhe warri nanti aartan dhiifama naa godha obbolawwan koo baay'ee sin jaaladha. Ijoolleen gaaddanyoonni kiyyallee durbiiwwan koollee dhufanii karaa keessaa maaliif akkana ishee goote maaliif akkana isheedhan jette naan jedhan ijoollee baay'ee jira gaaddanyoonni kiyya baay'ee jira kan yuutuubii fayyadamne viidiyoo akkuma laalanii dhufanii maaliif anati prank goote nuti yoo ta'e ollee irraa dhabamte gaggaba isheetti kan dawwalu gaggaba ishee namaadha kan jennu maani jecha kana jechi sirraan eegamne kanatti dhuftee jechaa jirtu ollee irratti naan jedhani isaafuyyuu yoo Sawaan kelli badee jira waan hin taane hojjechaa jirtan jedhanii dubbachaa jiru waan ta'eef kan marraan hordoftoota koollee gaaddanyoota koollee bulawwan koo hunda isaanii dhiifama gaafadheen jira. Prankuma ishee godhe isheen hin beekne prank jettee wanti isheen beekte tokko hin jiru. Namni tokko harma ka'ee osoo nan har'a jecha hin taane isheedhan jedhee prank na gooti silaa yuutuub fayyadamtetti yaaduu dandeessi. Ani garuu torban tokko duraanii itti nyaakan buqqa'e bakka wanti garaa kun kaffayee dhiibee ofitti yaaboo intira dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maalinni anati kanuma akka nama ofirraa baqa jibba namaa qabu ofirraa nama kutuudha ofirraa na kutuudhaaf waan hin taane naan jette yeroo saniif garaan kun kaffayee jira. Ani ishee ofirraa kute jechuun haadha koo ofirraa kute jechuudha. Haadha koo jechuudha isheen dhugaa. Maaliif ana waliin kan hidhee haasa'uu hin danda'u waa baay'ee hedduu dabarsite siniin jedheen jira. Hiriyaa afaanii ana kanaasiif akkasii miti. Anaaf kunneen nama gochaan agarsiisedha. Hirummaa ishee jechuudha. Bakka waa tokko gaafadhetti wanti isheen duubatti nama hin deebinedha. Anaaf jechuudha. Gadda koo gammachuu koo nama na waliin hiikkatedha. Na waliin dabarsedha. Yoo nani boo'illee nama boo'udha. Yoo nani gaddillee nama na waliin gadditedha. Yaa wanna gochaan agarsiisedha kun afaan haasa'uu ani riyaa akkasiidha ani riyaa akkanaadha nama jettu osoo hin taane kanaafiyyuu kulleelee isinii qabadhee dhufee jira. Mee kulleen anaaf riyaa nama akkamiidha isiniif dubbatti isiniif himti wanta isheetti illee dhagahame san ishiin larri yaa dhaggeeffannu sin jira. Baay'ee sin jaala baay'ee sin kabaja laayik sheer gochuu hin dagatinaadha. Qeeqa fi yaada qabdan immoo koomentii nu barreessaa isiniin jedha. Kanaafiyyuu dhiifama isinii gaafadheen jira. Isheen illee dhiifama akka naa gootu qabadhee dhufeen jira. Mee dhiifama naa goote garaadhaan immoo garaa duuba viidiyoo itti aanullee ishee waliin haalaallu isiniin jedha. Nagaannaa tura ammaaf gara koolleetitti asin dabarsaa. Fayyaa keessan naataa hundumtu keessan hojii. Shamaa akka fuunee jaalatamtoota fi kabajamtoota foontuu salaalee channel jalatti kan argamtan marti keessan iyyuu akkam jirtan nagaa jirtanii an nagaa koodha obboleettiin keessan waaqayyo haa galatoomu. Nageenya na bira jiru sin birallee akka jiru abdiin qaba obbolaawwan koo jirtu akkam yaadamtanii jirtu. Ayyee yarraan kana ingitii mana boontuu salaaleetti sababan argameef hin qabaa sababnis dammoo akkuma yaadatta yoo ta'e torbee darbe keessa boontuun prank addan irratti hojjette prank baay'ee nama gaddisiisu dhugaa. Kanaaf ijoolleen baay'een keessan yaada baay'ee gadi kaastanii koomentii jalatti illee akkasumallee karaa keessa ijoolleen dubbattan hedduutu jira to'ii. Prankiin akkanaa maalinni akkasumas dammoo jechoonni boontuu fayyadamte tokko dhugaa waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Kanaaf maalirraan kan ka'e lola prankitti jijjiirtamoo dhuguma prankidha yaada jedhu tokko isaaf immoo deebisanii qabadhee dhufe jechuudha. Prankii isheen itti yaaddetuma prankii kanarratti hojjette jechuudha. Ani prankii ta'uu isaatitti iyyaanni dhugaa dubbachuuf taanan boontuun akkam jedhee isin ibsu. Baay'ee na bochiste garuu homa godhuun hin danda'amu yani nama jaalatu tokko amma feetillee yoo si miidhe yani nama san hin caalu miidha suni hinnis waan hundumaayyuu irra dabarta qalal gootetuma jechuudha. Hedduun keessan boontuudha maal walii taatu akkamitti jecha akkana walitti dubbattu kan jettanii fi boontuun hiriyaa kooti. Hiriyaa ishee dhugaa hiriyaa baay'ee jaaladhu fi baay'ee kabaju. Hiriyaa gaafa jennu hiriyaa waan baay'ee of keessaa qaba. Boontuun waan hunda kooti.
iccitiin koo iccitii ishii iccitiin ishillee iccitii kooti jechuudha gabaabumatti akkasumas immoo nuti ijoollee safara tokkooti jechuudha. Kanarraan kan wal qabate jaalallee naaf ishii hedduu jiru baay'ee kana hammana hin jedhamne daqiiqaa fi sa'aatitti walaa irra yoo wal dhabne bakka baay'ee tokko kan yaadamnu jechuudha. Eeyyumaayyuu ijoolleen araba jiru dhugaadha kuni ijoolleen namni yoo sararraa dhabame nama yaaddessaa eessadhaatti maal taate maaltu ishii mudate wantu jedhamu jira gini haalli jaalala kiyyaaf kan ishii jecha sirrii walitti naasa'uun jecha faalladha yeroo baay'ee jechuudha. Kanarraan kan ka'e piraankii kana yeroo narratti hojjechuu yaaddu tasuma iyyaanneen piraankidha jedhee iyyaannee natti jijjiirramaa dhufte jechi isheen ilaalchi isheen naa qabdu wanti isheen dubbattu waan hunduu haaraa naati ta'e maal jechuu isheeti gaafadhees deebii argachuu hin dandeenye wantu maal taate maanni rakkoon kee maal si miidhe wanta si miidhe natti muu hin dandeenye idashin kanaaf itti qopheessite jechuudha. Gaaftaanitti yemmuu na bilbiltu sagalee san sin dhageessisuu nan danda'a dhugaa dubbachuuf taananii waa baay'ee nama gaddisiisudha bakka. Adeemsa keessa akkas goote ani waa tokkollee waa'ee ishii naman gaafadhu hin qabu. Waa'ee ishii anaan alatti namni beeku hin jiru. Maal taate jennaan natti muu hin dandeenye obboleetti koo maal godhuu hin danda'a ishii akkamittaan beeka. Baay'ee gaaffii guddaa natti ta'e kanumaan osoo hin jiru jecha darbaa jechoota nama bakka nama ijaan arguu hin hawwine tokko waa tokko jettee garaa ofirraa kuttee bakka jechan taanetti dubbattee ofirraa kutuu barbaadu tokko jiratti waan akkasii wanti isheen dubbachaa turte jechuudha. Ani immoo hin danda'u dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee tokko natti dhaga'ama dursee mimmaantu natti dhufa jechuudha. Kanaan wal qabatee jechoota baay'istee gaafa dubbattu bilookii godhe. Bilookii gaafan godhuun naa bilbilte. Garuu piraankiin ishii sun waan bakka dhugaa unkaan daawwattoota fi miti anuma nama piraankii irratti hojjetame kanaaf naaf hin galle yaanni ishee jechuudha. Gaafa naa dawwaltee akkasitti dubbattu sagalee ishee akkuma dhageessisanii waa tokko deebii qabaachuu hin dandeenye yeroo saniif jechuun inni jalaa badaa tokko waan nama baay'ee jaaladhu fi waan ta'eef jecha hamaalleetti dubbachuu hin barbaanne baay'ee waan natti dhagaameef ani yeroo saniif boo'ee baafachuu qofa ture. Ati sammuu qabdaa na gidduu ati sammuu hin qabdu baay'ee ulfaata dhugaa eenyumtuu kan namaan jedhu jechuudha. Yeroo saniif gini waa tokkollee jechuun hin dandeenye obsi beektu hin barbaachisa dhugaa dubbachuuf taanaan ani isheen naamiitu malee ishii miidhuu hin barbaadu yeroo saniif jecha isheen itti fayyadamtee dubbatu isaanillee dubbachuu hin barbaanne ani piraankii ta'uu isaattis odoon beekee mana natti ulfaatu tureeyyuu dhugaa jechaan jedhee ibsullee na jala badaa jira. Sababa kanaan wal qabatee bilbila irratti cufeen bilookin ishee godhee piraankiidhaaf naan jettee booddee amanuu hin dandeenye dhugaa baay'ee tokko baay'ee natti dhaga'ame kan amana hin jedhamne tokko maaliif akkamitti namni daqiiqatti odoo waan tokko ta'e akkasitti sitti jijjiirama. Piraankiin akkanaa maalinni torban tokko dirasii amanuu hin dandeenye torban tokko booda kanan bilookii jalaa ishee jechuudha. Kanaaf wanti jiru waan akkanaati piraankiidha kan isheen irratti hojjette malee yaada hin biraatiin miti. Garuu piraankii jechuun waan piraankii akkanaati miti wantoonni yeroo duraatiif piraankii hojjechuu isheeti. Akkasumas immoo namni irratti hojjetanis murteessadha haalli hojjetanis murteessadha malee akkasumatti callisanii piraankii hojjechuun gaarii miti. Fakkeenyaaf amma odoon bakka jechuun yaanni namaa haalli namaa tokko miti. Akkasumas nama dafee gara kutatu ta'ee garaan rakutadhaa dhiifamallee godhuu fi dhiisuu hin danda'a. Jechoota ishee fayyadamtee dhugaa dubbachuuf taanaan karaa baala dallee hin jedhina malee waa baay'ee ulfaatu ture. Namni piraankidha jedhee too'ii yaada san hiikkachuudhaaf baay'ee kan ulfaatu ture. Maalumaaf wantoon waan akkanaan irratti hojjettee baay'ee tokko natti dhagahame garuu immoo dhiifama godheefii jira. Piraankii akkanatti hojjechuudha ofaa qoxxuun bilis ijoollee keenya dhugaa dubbachuuf haalatti hojjetamuu qaba. Namarratti hojjennullee akkasumallee waan bakka jechuun miira keessa si galchee gara abdii si qotachiisuu si ga'u osoo hin taane bifa biraatiin bifa nama gammachiisuun bifa yeroo saniif bakka rifattee deebitee immoo kan gammadu tokkollee ta'uu qaba piraankiin isin jedha obbolaawwan koo. Kana fakkaataa boontuu baay'eetti gaddee garuu immoo dhiifama isheedhaaf godhee jira. Boontuun nama bakka jechuun waan karoorfatte tokko amma galmaan geessutti
daddaftee too nin ta'in jettu beektu. Kana fakkaataa wanti dhiifama siif godhee jira. Rakkoo hin qabu yeroo akkatti deebine abdiin qabaan sin jedha. Egaa daawwattoota boontuu kana fakkaata galatooma guddaa sin galateeffadha. Agammaa waan na wajjin turtaniif kan hin beekneef ani kullee shoon jedhamaan sin jedha. Obbolawwan koo horaa bulaa Oromoowwan koo baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja. Fayyaa ta'a.